Takkan tim. Manni murtii federaalaa dhaddacha kaanidata galmee himatamtoota obbo Jawaar Mohammadii fi namoota isa jalatti himatamanii jiranii ilaaluun beellama itti aanu torban 3 boodatti qabatee jira. Oolmaa dhaddacha guyyaa har'aa irratti faccisa himatamtoota dhaga'uuf manni murtii qophee ta'us sababa hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Qaallitti guyyoota darbaniif diddaa nyaata lagachuu gaggeessaa turaniin himatamtoonni kun dadhabbii dandamannee himata shiraanuu irratti dhiyaate ofirraa faccisuu hin dandeenyu jechuun iyyannaa waraqaa galfataniin manni murtichaa iyyannaa himatamtoota kanarratti hundaa'uun beellama haaraa gurraandhala 22/2013 tti qabatee jira. Dhaddachi guyyaa har'aa hafee beellamni haaraa akka qabamuuf gaafachuu himatamtoota sababeeffachuun abbootiin alangaa akka dubbii afaanii haalutti nuuf ilaalamee manni murtii murtee haa kennu jechuun gaafatanii turani. Haa ta'u malee manni murtichaa dubbii bitaa fi mirgaa erga dhaggeeffateen booda himatamtoonni kan gaafatan jijjiirraa beellamaati malee sagalee hin laannu waan hin jenneef haalli kun dubbii afaanii haaluu jedhamuu hin danda'u jechuun iyyata abbaa alangaa kuffisee jira. Bu'uuruma kanaan manni murtichaa murtiilee muraasa dabarsee jira. Murtiileen dabranis beellama itti aanu irratti maatiinis ta'ee namni kamuu dhaddacharraa dhorkamuu hin qabu. Hidhamtoonni mirga yaalaa ogeessa dhuunfaa akka argatan, gaazexeessitoonni dhaddacharratti akka fedhaniin hirmaachuu akka qaban jechuun erga murtii laateen booda beellama itti aanu gaafa gurraandhala 22/2013 tti faccisa himatamtoota kanaa dhaga'uuf beellamee jira. Qondaalonni ABO mana hidhaa galan jiran obbo Kennasaa Ayyaanaa fi obbo Mikaa'el Booran guyyaa afuraffaaf diddaa nyaata lagachuu akkasumas hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallitti jiran guyyaa 8ffaaf diddaa nyaata lagannaa itti fufuu isaanii dhagame. Miseensa maatii hidhamtoota kanaa keessaa tokko kan ta'e namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork bilbilaan dubbise akka jedhutti hidhamtoonni kun hedduu laaffachuu fi sadarkaa dubbachuu dadhabuurraan dhaqqabanii jiru. Miseensi maatii obbo Kennasaa Ayyaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise akka jedhutti obbo Mikaa'el Booran gadi ba'anii hidhamtoota dubbisuu hin danda'an. Obbo Kennasaa Ayyaanaa immoo dhaabbatanii maatii asoosiisuu waan dadhabaniif teessoon kaa'amee fi taa'anii akka maatii dubbisan dubbatu. Qondaalonni ABO kunneen hidhamtoota siyaasaa ta'anii erga hidhamanii ji'oota 7 ol yoo ta'u hanga ammaatti murtii haqaa dhabanii hiraarfamaa jiraachuu isaanii sababeeffachuun gaaffii 3 gaafatanii nyaata lagachuu isaanii gabaasni turuun kan ni yaadatamu. Yeroo adda addaatti qondaaltota kanaaf manni murtii mirga eeguufis ajajaa komishinii poolisii Oromiyaatiin ajajni mana murtii otoo hojiitti hiikamin akka hafeem deebii abbaan alangaa mana murtii aanaa galaaniif kennirraa baramuun danda'ameera. Miseensi maatii hidhamtoota kanaa akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himetti haalli fayyaa namoota kanaa hedduu kan isaan yaaddessuuf duumaa dhukkubsattoota dhibee sukkaaraa fi narvii ta'uu isaaniitiif dawaa malee namoota jiraachuun itti ulfaata ta'uu isaanii sababeeffate. Ammas nyaata lagatanii dawaa osoo hin fudhatin bubbuluun isaanii baay'ee yaaddessaa ta'uu himamu. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallitti jiranis guyyaa 8ffaaf diddaa nyaata lagachuu gaggeessaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffachuu danda'eera. Namni guyyaa har'aa dhaddacha akka lidataa gubbaatti hirmaatee obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, Shamsaddiin Hamzaa fi obbo Dajanee Xaafaa dabalatee hidhamtoota mara ijaan arge tokko akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himetti sababa nyaata lagachuu isaaniitiin baay'ee huqqachuu dadhabuu fi haasa'uuf illee humna dhabuu isaanii miira gaddaatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himeera. namoota huccuu keelloo uffatanii beellama mana murtii galmee obbo Jawaar jalatti himataman irratti hirmaachuuf gara mana murtii deeman maatii hidhamtoota dabalatee namoonni baay'een dhaddacha irratti akka hin hirmaanne ittifamuun dhagahame. Warreen huccuu keelloo fi uffata aadaa uffatan akkasuma kanneen birootis poolisii federaalaatiin akka hidhamanis namni bilbilaan dubbifne tokko OMN itti hime. Muhammad Burkama dabalata qaba. Beellama mana murtii guyyaa har'aa namoota galmee obbo Jawaar Mohammad jalatti himataman irratti hirmaachuuf kanneen huccuu keelloo uffatanii dhaddachaa seenuuf deeman maatii hidhamtoota dabalatee baay'een isaanii poolisii federaalaatiin seenuu dhoowwamuu fi kanneen hidhamanis akka jiran beekamee jira. Jiraatota magaalaa Finfinnee dabalatee namoonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa walitti qabamuun beellama dhaddachaa banaa guyyaa har'aa irratti hirmaachuuf kan garasitti imalan yoo ta'u, akkuma namoonni iddoo mana murtii naannawa lidataa Addabaabaayii baankii Awaash fuuldura gaaniin namoota huccuu keelloo uffatan buutanii hidhuu eegalan jedha namni Finfinnee irraa bilbilaan odeessanuuf qoode tokko.
Daqiiqaa muraasaan booda maatii hidhamtoota dhaddacha irratti hirmaachuuf yommuu dhufanitti poolisii federaalaa dhaddacha irratti hirmaachuu akka hin dandeenye ittisuun hatantamaan iddoo san gadhiisanii akka deeman yoo hin taane immoo akka hidhamuu malan akeekachiisuun ari'an jedha namni taatee san hordofaa ture kun. haa ta'u malee maatiin hidhamtoota hin deemnu jedhanii diddaa agarsiisaniin poolisii federaalaa walitti qabuun maatii hidhamtoota kana hidhuuf gara buufata poolisii naannawa saniitti kan deeman yoo ta'u garuu turtii daqiiqaa muraasaatiin boodatti karaa qixxeen gahanii akka gadhiisanis maddi kenna kun eeruu nuuf kennee jira. Keelloo isaan kaawwatanii dhufan kanaaf namoota ganuma gaafuma isaan dhufanii naannoo lidataa san iddoo Awaash Baankiitii fi iddoo adda babahii karaadha gara mana murtii nama seensisu gaafa gahan namoota qaqqabanii deebisuu fi namoota ganamaan namoota lama sadii warra uffata iyyuu hin uffatin hidhuudhaan eegalanii achi maatiin kaan hiriira gara mana murtii seenuudhaaf balbalarra gaafa gahee jedhu warra uffata keelloo uffate kaan ari'anii kaan qabanii gara mana hidhaadhaa deemanii irra baay'ee maatiidhaa uffata keelloo uffachuudhaan waan dhufaniif tolee hodhaa deemaa jedhanii qabanii gara mana hidhaa Baalchaa itti argame yookaan mana hidhaa naannoo san jiru addasaadha jechuudha. Dubartoota lama takka intala Hawwii Ahmed maatii Jawaar Mohammad keessa Boontuu Baqqalaa intala Dajanee Taafaa Roobeedhaa fi maatii Hamzaa Booranaa Adaalaa Shamshaddiin Tahaatii fi mucaa obboleessa Hamzaa Booranaa dabalatee ijoollee baay'ee walitti qabanii hidhuudhaaf erga jedhan booda maatii tahuu isaanii erga bananii osoo deemaanii jiranii ID fidaa jedhanii irraa fudhanii gaafa laalan Boontuu fa'aa dubbisanii ta'u achi deemaa gara mana keessanii yookaan immoo tarkaanfii isin irratti fudhatama jedhanii doorsisanii. Akkasumas namoota huccuu aadaa fi kan biroo uffatanii dhaddacha irratti hirmaatuuf kutaa bulchiinsa lidataatti argaman hunda akka hin seenne dhoorgamuun namoota achi turan irraa OMN odeeffatee jira. Dhaddacha banaa ture irratti sabboontota Oromoo kanneen mana murtiitti argamuun hayyootaa fi hooggantoota isaanii faamilee kennuuf achitti argaman keessaallee namoonni sadii kanneen huccuu aadaa uffatanii achitti argaman buutamanii akka hidhamne beekamee jira. Haalli guyyaa har'aa ture hedduu gaddisiisaadha kan jedhu namni Finfinnee irraa odeessanuuf qoode kun uummanni Oromoo mootummaa bilxiginnaa irraa murtii eeguu dhisee tokkummaan ka'ee falmachuun gabrummaa kana dhuma itti godhuu qaba jechuunis dhaamsa kan dabarfate. Murna sirna dimokiraasii hadheeffate kana uummanni Oromoo gonkumaa deeggaruu hin qabu jedhan qeerroon Arsii aanaa Suudee magaalaa Qullaam. Kutaaleen Oromoo adda addaa keessatti deeggarsa biyyi jechuun qaama hawaasaa keessaa warra hubannoo hin qabne dirqamatti laachuun hiriira baasuuf carraaqaa jiran waan ta'eef qeerroon Oromoo kana galma hanqisuu qaba jechuun dhaaman Faayidaa Eliyaas. Murna ummata Oromoo karaa diinagdee fi siyaasaatiin dadhabsiisuu akkasuma hayyoota saba kanaa hidhee sabboontota ajjeesuun nageenya biyyattii booressaa jiru kana deeggaruun gonkumaa hin barbaachisu jedhan qeerroon godina Arsii aanaa Suudee magaalaa Qullaa OMN fi yaada isaanii laatanii. Dargaggeessi Oromoo duula mootummaan sirna nafxanyaa lalisu kun Oromoo fi Oromummaa irratti bana kana ofirraa qolachuuf sagalee tokko ta'uun barbaachisaadha kan jedhan qeerroowwan kunneen keessumattuu wayitii amma jirru kanatti qabsoon gaggeessuu qabnu kan tooftaa jijjiirrate ta'uu qabaa jechuun dhaamaniin. Xurree hayyoonni keenya nuuf ka'an irraa nu maksu akkasuma mooraa qabsoo Oromoo laaffisuuf shirri murna humnaan biyyattii bulchaa jiruun xaxame kun waan itti yaadame eenyummaa saba kanaa lafarraa balleessuuf hojjetamaa jiru ta'uu hubachuun hundinuu bakka jiru ka'ee finciluun yeroon isaa ammaa jechuun yaadachiisan qeerroon godina Arsii aanaa Suudee. Mootummaan kun yeroo baay'ee badhaadhina maal jedhee kaasuu silaa dargaggeessa kan hojii uumuu ka qabu ture. Waan isaan ittiin jiraatan hojii uumaniitiin ittiin maatii ofii gaggeeffatan kana irraa guureetiin isaan jechuudha. Amma egaa biraatiin bilisiqinnaa yookaan immoo badhaadhina jechuun egaa biraatiin isaan waan hin qabu isaan ofiin jiraachuu jechuudha. Of qofaa jiraachuu sagalee uummataa kan qaqqabee ofii humnaan agartee kaan hidhee kaan immoo reebee kaan ajjeesaatiin jiraachuu jechaadha. Badhaadhina kan jechaadha yoo kan hubatan ta'e jechaadha. Oduma wal qabateen qeerroon aanaa Balee Gaskaar rakkoo akka Oromootti nurra gahe gamtaan qabsoofne irra aanuu qabnaa jaane.
kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti deeggarsa biyyiif jechuun qaama hawaasaa keessaa warra hubannoo hin qabne dirqama itti laachuun hiriira baasuuf carraaqaa jiran waan ta'eef kanaan hubatee qeerroon Oromoo muuxannoo qabsoo horate hawaasaaf qooduu qabaa jechuun dhaame qeerroon Baalee Kaskar OMN bilbilaan dubbisan. Xumura irratti shira diinaatiin wal shakkiin dargaggoota Oromoo jidduutti akka hin dhalanneef malaa fi mariin waliin tarkaanfachuu qabnaa jechuun yaada isaa goolabe. Magaalaa Dirreedhaa ganda Lagarree jedhamuun waamamutti guyyaa har'aa barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Lagarree akkuma bal'oota irraa bahaniin hiriira mormii dhageessaa akka turan jiraatan magaalaa Dirreedhaa tokko bilbilaan OMN itti himeera. Gama biraatiin guyyaa kaleessaa dabballoonni bilxiginnaa fi poolisoonni waliin ta'anii magaalattii keessa bobba'uun hiriira deeggarsaa biyyi jedhaniin hawaasni magaalattii jala diduun namoota saba biroo ta'an walitti qabanii hiriira muummichaati jedhanii hawaasa burjaajessaa ooluun jaraa qabaaf meeraan himaamar dabalata qabdi. Magaalaa Dirreedhaa ganda Lagarree jedhamu yaamamutti guyyaa har'aa barattoonni mana barumsaa Lagarree sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa akkuma barnoota isaanii irraa bahaniin hiriira mormii dhageessisaa akka turan jiraataan magaalaa Dirreedhaa tokko bilbilaan OMN itti himee jira. Barattoonni kunneen hiriira kanarratti dhaadannoowwan garaagaraa kan dhageessisan yoo ta'u mootummaa Abiyyi balaaleffachuudhaan Jawaar Mohammad dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka hiikaman gaafachaa turuun ibsamee jira. Wayita barattoonni kunneen hiriira irratti dhaadannoowwan dhageessisaa turanitti poolisii magaalattii dhukaasa banuun hiriirri kun bittinfamuu isaa dubbatee jira. Jiraataan magaalaa Dirreedhaa kan yaada OMN laate kun hanga gabaasa kana qindeessinetti miidhaan humnoota sirnichaatiin barattoota irratti ga'e akka hin jirre himee jira. Ma'aaniran si milaa godina argee baay'aatti magaalaa Dirreedhaa Andareedhaa jedhamurraayi wanta barattoonni mana barumsa sadarkaa tokko sadarkaa lammaffaa akkuma mana barumsa irraa gabba'anii shalee yeroo duranii sagantaa jedhanii ta'anii waan jaamu dhageessanii poolisii diree duwwaa sittii kan gaarii duwwaatee fi mataa osoo dhawudhaan akka facaasanii jechuudha barattoota ta'an. Kanaafuu poolisiin akka jaarsa diree waan qabu jechaaru warra hojii biyyaa hojii keelloo uffate qabu warraafii ala ba'anii isaatti nama barbaadamanii guutanii jechuudha. Hanga ammaatti hanga ammaatti akka illee hin jiru. Namoota zandoonni adda facaasanii magaalaa Dirreedhaa yeroo nama jiru hidhamtoota siyaasaa fi kana karaa dandeenye akka irratti qabsoo nama kun akka nama iddoo wayitti waltaa. Gama biraatiin guyyaa kaleessaa dabballoonni bilxiginnaa fi poolisiin waliin ta'uudhaan magaalattii keessa bobba'uun hiriira deeggarsaa Abiyyi jaanii hawaasni magaalattii jalaa diduun namoota saba biroo ta'an irra hedduun kanneen afaan Oromootu haasa'uu hin beekne walitti qabanii hiriira muummichaati jaanii hawaasa burjaajessaa ooluun jaraa gabaafamee jira. Kanaaf hiriira guyyaa har'aa barattoonni kaasan kanaan wal qabatee haalli magaalattiin keessa jirtu yaaddessaa ta'uu kan himan maddeen qeerroof qarree dabalatee uummanni magaalaa Dirreedhaa dhimma hidhamtoota keenyaas ta'ee waan qabsoo teenya cimsuu irratti keessaan wal gurmeessee irratti hojjechaa jiraachuu beeksisanii jiru. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaa jiraatuun hiriira mormii cimaa adeemsisaa jira. Sarbamuu mirga namummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru akkasuma haala hooggantoota fi sabboontonni Oromoo hidhaa keessa jiran gurra mootummaa addunyaa boosuuf kan geggeeffamaa jiru as jedhameera. Faayidaa Eliyaas gabaasa dabalataa akka itti aanutti dhiyeessiti. Sarbamuu mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru akkasuma haala hooggantootaa fi sabboontonni Oromoo mana hidhaatti keessa jiran gurra mootummaa addunyaa buusuuf hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaa jiraatu hiriira mormii gaggeessaa jiru. Kaayyoon hiriira kanaa deeggarsa hidhamtoota siyaasaatiif qaban agarsiisu karaa dippiloomaasiitiin uummata sagalee dhabeef sagalee ta'uu fi ajjeechaa lammiilee nagaa irratti waraana mootummaatiin raawwatamaa jiru Ameerikaan akka hubattuuf kan taasifamedha jedha. Hirmaattoota hiriirichaa keessa rogeessi Oromoo dargaggoo Abdulrazaaq Dube. Namoonni hiriiricha irratti hirmaatan uffata halluu keelloo uffachuun sochii keelloo yookiin Oromoo Yellow Movementiif deeggarsa qaban agarsiisuun cinatti dhaadannoolee garaagaraa dhageessisaa akka turanis ibsamee jira. Hawaasni Oromoo biyyoota alaa keessa jiraatan hawaasa biyya keessa jiru wantoota ittiin deeggaruu danda'u keessaa tokko karaa dippiloomaasiitiin uummata sagaleen isaa uggurameef sagalee ta'uudha kan jedhu rogeessa kun
kanuma irra dhaabbachuun guyyoota muraasa dura hawaasni Minnesota waltajjii hatattamaa taa'uun hiriira kana murteessuun guyyaa har'aa bifa qindoomina qabuun gaggeessaa jirra jedhe. Walumaa galatti mootummaan biyyoota alaa Itoophiyaa waliin hariiroo bara dheeraa qaban akkasuma kanneen deeggarsa diinagdeetiin Itoophiyaa cinaa dhaabbatan keessumattuu Ameerikaan rakkoo biyya keessatti mudate kana sirriitti hubachuu qabdii kan jedhu rogeessa kun kanaaf ammoo sagaleen keenya murteessaa ta'uu hubachuun hawaasni Oromoo biyyoota addunyaa keessa jiraatan qabsootti cimuu qabaa jechuun dhaamsa dabarfate. Uummata sagalee hin qabne kanaaf sagalee ta'uudha, uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf har'a uummanni Oromoo Minnesota kaleessa dheengadda waltajjii innee hiriira har'aa kana murteessinee har'a hiriiratti baanee jirra. Hiriira har'aa keessatti jecha biyya keessatti adeemsifamaa jiru dararii hooggantoota keenya irra gahaa jiru. Hooggantoonni keenya guyyaa torbaffaa almost muranii guyyaa 8ffaadhaaf lagannaa midhaanii fi bishaanii irra jiru. Lagannaa isaan godhaaran kun gaafiiwwan isaan dhiyeessantu jiru. Gaafiiwwan isaan dhiyeessan kun gaafiilee salphaa maatiin keenya yoo nu gaafachuuf dhufan dararamuun haa dhaabbatu. Koloneel Gammachuu Ayyaana bakka duraan irraa kaafametti deebi'ee bakka duraan turetti haa deebi'u. Akkasumas gaafiilee adda addaa yeroo adda addaa hooggantoonni keenya kaasaa jiran kana qabannee isaaniifis sagalee ta'uudhaaf uummata keenyaaf in general uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf specifically immoo hooggantoota keenya manneen hidhaa keessatti dararamaa jiraniif sagalee ta'uudhaaf baane. Egaa mootummaan Ameerikaa fi mootummaaleen biyya alaa kana jiran mootummaan Ameerikaa mootummaan Awurooppaa akkuma beekamu Itoophiyaa wajjin hariiroo bara dheeraa qabu deeggarsa diinagdee guddaa godhuu fi egaa mootummaan biyya kanaa mootummaan Ameerikaa kun kan ijaaramee jiru naannolee irraa naannolee sanniin keessaa immoo tokko Minnesotaadha. Kan Minnesotatti hiriira baaneef mootummaan Ameerikaa dhiibbaa biyya keessatti uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota adda addaa irra gahaa jiru wajjin wal qabatee deeggarsi mootummaa Itoophiyaatiif godhamu haa dhaabbatu. Mootummaan Ameerikaa fi mootummoonni addunyaa biyya sana keessatti miidhaa uummata Oromoo irratti gahaa jirus haa ilaalanii uummata keenya bira haa dhaabbatanii jennee sagalee dhageessisuudhaaf baane jechuudha. Tole, sagaleen keessan akka guutummaa idila addunyaatti akka dhaga'amuuf takka ammoo biyyoota addunyaa keessatti faca'ee akka dhaga'amuuf takka fudhatama akka argatuuf haala kamiin irratti hojjetamuu qabaa jettu? Egaa wanti guddaan bakka adda addaatti gaafatamaa turreessi akkuma Oromiyaa keessatti yeroo adda addaa deddeebi'ee iddoon qabsoo Oromoo iddoo adda addaatii dhoohu yeroo baay'ee qabsoo biyya alaa kana keessatti keessattuu diiyaaspooraadhaan godhamu keessatti Minnesotaan akka handhuuraatti sochiin Minnesota irraa ka'u kun biyyoota alaa kanatti Ameerikaa Awurooppaa keessa iddoo adda addaa daddafee dhaqqaba jechuudha. Sochii goonu kana keessatti karaa akkamiitiin deemuu qabna kan jedhu mariis taasifnee jirra. Hiriira bahuu qofaa miti. Marii taasifne kana keessatti dhaabbileen advocacy irratti hojjetan karaa adda addaatiin deeggarsa isaan barbaadan bira dhaabbannee advocacy keenya cimsinee sagaleen uummata keenyaa akka dhagahamu gochuu irratti karaa adda addaatiin keessattuu ijoolleen biyya keessatti qabsoodhaaf baatee miidhamaa jirtu leccalloodhaan bira dhaabachuu ijaaramanii gargaaruu humanitarian assistance karaa adda addaatiin godhamu akkaataatti godhuu danda'amu irrattis marii adeemsifnee jirra. Egaa marii kana karaa adda qabsoo biyya keessa jiru kana deeggaruudhaaf waliigaltee irra geenyeeti kan addaan baane biyyoota adda addaa keessa Oromoota jiraniifis ergaan darbaa ture. Yeroo ammaa kanatti yeroo Oromoon dubartiin Oromoo bakka adda addaatti gudeedamaa jirtu kanatti yeroo daa'imni Oromoo lafa ol kaanii daa'imman Oromoo xixiqqaa lafa ol kaatu ajjeesaa jiran kanatti yeroo abbaa fi haadhota mana keessa jiran mana dhaqanii ajjeesaa jiran kanatti teennee ilaaluun qabnu Oromoon addunyaa hunda irra jirtu ol kaatee Oromoodhaaf sagalee ta'uu qabdi kan jedhu ergaaleen marii keessatti darban keessaa tokko jechuudha. Miidhaa uummata Oromoo irra gahaa jiru mootummaan addunyaa arguu qaba. Kanaaf ammoo murteessaan hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiraatanidha waan ta'eef yeroon keessa jirru dhukkuba COVID-19 waliin ulfaataa ta'us of eeggannaan socho'aa obboloota keenyaaf ammoo sagalee haa taanuu jechuun yaamicha dhiyeesse.
Kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu teenya sirnaan goolamne xumurarrattiin xalayaa paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo boordii filannoo biyyaalessaatiif barreesse isiniif dhiyeessina. Xalayichi kan armaan gadiiti. Guyyaa gaafa 27 ji'a 5ffaa bara 2013 boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatiif paartiin keenya Koongireesii Federaalawaa Oromoo yookaan KFO'n hundeeffama isaarraa eegalee qabsoo karaa nagaatiin kan amanu rakkoolee siyaasaa Itoophiyaa kan waqtaa'us ta'ee kanneen turan furuuf marii fi waliigalteen barbaachisaa ta'u akkasumas taayitaa mootummaa qabachuuf meeshaa fi humnaan fayyadamuu caalaa uummata bal'aa biratti fudhatama kan qabu filannoo haqaa fi bilisaa gaggeeffamuuf hawwii gaarii qabnu ibsaa turrullee dirreen siyaasaa biyya keenya dhiphachuurraa kan ka'e sirni bulchiinsa paartii keenyas ta'e uummanni keenya gaafatu dhufuu hin dandeenyeem walitti dhufeenyi caasaa mootummaa fi paartii biyya bulchaa jiru baay'ee wal xaxaa fi wal keessa gala ta'urraa kan ka'e dhaabbileen dimokiraasii bilisa ta'uu fi kaayyoo dhaabbataniif hojjechuu hin dandeenyeem paartiin keenya haala heerri mootummaa fi seeronni biyyattii biroo eeyyamaniin tarsiimoo sagantaa siyaasaa keenya sosochoonee uummataaf ibsuu hin dandeenyeem haala rakkisaa keessa otoo jirru filannoon walii galaa marsaa jahaffaa dhufaa jiraam wantoota baay'ee rakkisoodha jedhaman akka kana gaditti tarreessina. Tokkoffaan casan boordii filannoolee otoo hin hafin kaadireen paartii biyya bulchuun ichi nam'anii jiru. Qaamni olaanaa boordichaas hawaasa minjaalarraa kan hafeem rakkoo caasaa gadii keessa jiru sakatta'ee kallattii furmaata kaa'uuf fedhiin qaban tokkoon gadaanadha yookaan fedhumaayyuu waan hin qabneef amantamummaan murtii boordicharraa qabnu saffisaan gadi bu'aa dhufeera. Lammeessuun filannoo filaalchisee carraa hojii lammiileen argatan deeggarullee itti gaafatamummaa biyyaalessaa kan akka filannoo baattachuu namoonni danda'an kan ittiin dorgoman muuxannoo hojii olaanaatiin lammiileen hir'ina qaban warra ramadamaniif amanamummaa isaanii irratti shakkii olaanaa qabna. Sadeessoon labsiileen hidhamaa ta'an lakkoofsa 1162 irraa 2011 keewwata 229 fi 33 bi otoo hin fooyya'in gara filannootti seenuun filannoon gartummaarraa bilisa ta'e adeemsifamuu danda'uusaa akka shakkinuuf nu dirqisiiseera. Arfeessuun wajjiraaleen keenya godinaalee fi aanaalee Oromiyaa hedduu keessatti argaman bakka caccabsamanii saamamanii fi humnaan cufamanii jiranitti kaadhimamtoota fi taajjabdoota keenya walitti qabuun danda'amuu isaa tilmaamuun nu rakkisee jira.